keessan gartee achi tabaaf dheeytan garuu immoo wanni gartee haasomaa jiru san hangam takka gartee murteessaa akka ta'e beekuu qabdan. Saniifuu girrisaa hin ta'ina warreen gartee arra girrisaatis girrisummaa keessaa baha. Waan dhageessan kana waan inni jiru kana dhageeffadha, irraa baradha, itti fayyadama, nama biraatti illee hima. Hogguma gartee inni takka dhumaatii obboleeyyan keenya irraa haasa'u qofa wanta ittiin fudhatina. Dhugaadhaan isinii maa beeka? Dhugaadhaan isinii himu. Dhugaa walitti himuun badiidhaa miti. Dhugaadhaan isinii himu. Warri gartee ammaan tana gartee qaqqaanfadhaan kafeetanitti garuu immoo dhugaadhaan isinii himu. Hogguu gartee bika akkasii dheeytan dhageeffadhaa waan inni jechaa jiru. Taajjabbii guddoon takka san dursoo gartee qalbiidhaan dhageeffadhu. Ani waan hin dhageeffadharraa waa hedduudhaatu jira. Qabxiilee adda addaa gartee tan keessaa fakkeenyaaf waa'ee Abiyyi ilaalchisee tanni haasa'e, waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee tanni haasa'e, waa'ee lola Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti ilaalchisee waan haasa'e, ammaasis waan tawantaa Tiraayis gartee waan inni haasa'e tan gareeffannoodha. Gareeffannootirraayis waan haasa'e akkuma yaadattanitti guyyaa kaleedhaa xiqqoo waa xiqqoo isinii himeetiin ture. Ammaasis warri gartee chaanala kana hordoftan kalee ni yaadattan waa'ee haasa'u gurbaa fannoodhaa kan gartee inni miidiyaa Tigrichaa irratti haasa'e sanirra waan lama isinii himeetiin ture. Jawaar akkana jee namtichinis akkana jaa yoo gartee ka inni akkana yoo taate badii Oromiyaa keessatti hojjetamaa turte san maqaa fannootiin fudhachuudha qabanii jeetiin dubbachaa ture. Warri mana keessa jirtan jettee jirta takka ammoo hin jenne jaati babarreessa yoo gartee waan hin anjeessan dhageessan. Barreessaame mana keessatti. Dhageenya jirraa dubbii gartee gareeffannoo sanii fi Jawaar jidduudha. Akka Jawaar juu sanis isinii himeetiin ture. Akka jareen fannoodhaa jettu isinii himeetiin ture. Ammaasis gareen fannoodhaa san gartee warreen Wallagga keessa jiran san garee teenya ja'anii gartee yoo amanan taate badii maqaa fannootiin Wallagga keessatti hojjetamaa ture sanis fudhachuu qabaniin isin hin jee. Lakki garee teenya sanii gareen teenya san garee gaariidha jechuun hin jirtu. So san ilaalchisee exactly Jawaarree funtan hogguu haasa'u waanuma nammas jechaa jiru kana jee miidiyaa gurbaa gubbaarratti jechuudha. Dhageessanii gartee waraabdanii fiduu ni dandeessan, maxxansuullee ni dandeessan. Exactly waanuma nan jeessanii jee gama kaaniinis deebi'ee jechuudha. Garuu namtichi fannoodhaa Jawaar kijibaadha, Jawaar sobduudha jeeti gartee ammaasis Jawaar kijibaadha, Jawaar sobduudha inumaatu gartee waan hin beekne irraa haasa'ee jee. Waa'ee fannoorraa. Xiyyaan dubbii himaan fannoodha. Dubbii himaan fannoodha kan gartee miidiyaa Tigrichaa gubbaarra haasa'aa ture san akkas jeeti dubbate. Eega inni akkas jee booda Jawaar afaan faranjiitiin barruu haaretti gartee barreesseeti peejii isaa irratti maxxansee jira. Inumaatu warreen gartee maqaa fannoodhaatiin biyya keessatti sosso'aa jiru san, Wallagga keessa sosso'aa jiru san dursoo obboleeyyan lamaan kan gartee mootummaan jaarteedha. Mootummaan jaartee kaanis gartee fannoo Wallagga keessa jirtu akka jaaru, kaanis deemee fannoo Gondar keessa jirtu akka seenu mootummaatu godhee Jawaar. San birallee dabartee Jawaar akka inni jirutti warreen fannoo tan gartee Wallagga keessa turte san ummatuma nagayaa qofa akka ajjeesanii jaa hojiin isaanii. Ammaasis hogguu waraana mootummaatti hojii walitti dhufan walitti hin dhukaasaniidha. Waliin dhawanidha. Maaliif inumaatu waraanni mootummaadhaa eegumsa isaaniif godhaa jaa. Jechuu birallee hotee Jawaar wanni inni jee kan gartee Wallagga keessa ture san
helikopterii mootummaan dheeyxee fuuteeti Finfinnee geessanii badhaasa kannanii fi jecha. Kana gartee akkaan dhugaa beekutti jedhee Jawaar dubbachaa jira. Okay? So, waa hedduudhaatu jira wanni irraa haasoynu tanaas gartee gurra keessa qabaddaadha. Warreen gartee kanarratti ol seentanii yaada kannachuu barbaadan haasoo Jawaar irraan tana godhee fi akkasuma san akkaataa gartee inni Abiyyiif itti quudhaa jiru. Takkaa'u gartee Abiyyi dhugatti gartee nu injifatee nu sossobee nu maarree godhee nu diigeeti gartee biyyarraa nu baase jedhee gartee akkaataa inni itti haasawaa jiru sanis. Sanirraas gartee wanni haasawu inni jirti. Akkasuma sanitti lola Iraanii fi Ameerikaa jidduutti deemaa jiru kan ammaan tana lola jechootaa ta'e lola ikoonomiidhaa haa ta'e kanarraas waa hedduudhaatu jira wanni haasawu innu. Gara kaaniin lola ammaan tana gartee haaretti ka'uudhaaf deemuu kan Tarkiidhaa fi Izraa'el irrattis yaada garaagaraatirraa oduu jirtuun isiniin. Tanaatani jidduu gareen gartee Muslim NATO takkaa'u gartee garee NATO Islaamaa jaanii gartee biyyoottan akka Tarkii, Paakistaan fi Suudi Arabiyaa warra bikka sadii qaama sadii tahee gartee ifi isaaniitiif tokkummaa uummate sanis ilaalchisee oduulee adda addaatu wal faana deemaa jira. Sanirraas gartee waan haaree taniin isinii himuutu jira. Akkasuma sanitti mootummaan Izraa'el Libanaan keessa akka malee akka haleelaa jirtu miidiyaaleen gabaasaati jiran. Iraanis kanarratti dubbatteeti jirti. Waan Iraan jettus isiniif hin himu. Akkasuma sanitti pirezidaantiin Ameerikaatis reefuun tana waan adda addaa gartee dubbachaati jira. Keessattuu akkaataa karaa ikoonomiitiin Iraan tan itti laamshiisuudhaaf ta'an biitii akka gartee Paakistaan tunfaan kanarratti akka diddaa qaban garsiisaati jiranii. Diddaan tuni inumaa gartee keessatti yaada gaffa godhaatu jira. Karaa Paakistaaniin waan sanis isiniif hin himuu ta'a. Guutumatti qophii bareedduudha qabna. Dhiyaaddaa isiniin jenna harka keessaniin taaptaap godhaa, qophii linkii godhaadhaa, sheer godhaadhaan isiniin jaaga. Tole, duro dursoo oduu arrantanaa keessatti lolli Falasxiinii fi Falasxiin irratti gaggeeffamaa jiru Gaazaa keessatti lola haalaan jabaa ta'e garuu mootummoonni addunyaadhaa irraa haasawaa hin jiranii jechuudhaani dhaabbatoonni warreen UN'dhaatii fi akkasumas Human Rights'dhaa ja'anii gartee maqaa UN jalatti warreen hojjetan ibsa isaanii guyyaa arrantanaa gabbaasaati jira. Akka oduun tuni jechaa jirtutti yoo xiqqaate torbaanitti toora gartee nama 60 oliititu Gaazaa keessatti dhumaa jira. Torbaanitti namni dhumu kuni irra hedduun isaanii haleellaa mootummaan Izraa'el irra gaggeessaa jirtuuni malee kan namni beelaa fi rakkoo qaamaa takkaa gartee rakkoo meedikaalaatiin dhumaa jiran lakkoofsi isaanii haalaan guddachaati jira jaaniiti ibsa baasaa jiran. Tan eegaan isin hime booda guyyaa arrantanaa itti gaafatamaa waraana Siiriyaadhaa miidiyaa Aljaziiraatii fi miidiyaalee biraatii wajjin haasoo godheeti jira. Haasoo isaa kana keessatti gareeleen Izraa'el tunii fi akkasumas Tarkiin yaa'ii gartee ammaan tana waliin godhaa jiran kuni biyya teenya miidhuudhaaf teessu. Kana keessatti warreen gartee gaafa nuti mootummaa tana jaarru isin gargaarra ja'anii nu wajji walii galan biyyittii akka Firaansii, Jarmanii fi akkasumas biyyoonni gartee akka Ameerikaadhaa ilaamaan tanaa gargaarsa ja'ansan nu kannaa hin jiranii jeetii haasawaa jira. Garuu yeroo tanatti biyyittii akka Tarkiidhaatii fi warri Izraa'el lafa teenya irratti gartee wal loluudhaaf gaarreeffachaati jiranii. Kana ilaalchisee nuti biyya teenya keessatti abbootii gartee murtii dabarsuu ta'anii odoo jirru isaan ammoo nu alatti gartee wal lolaa jiran jechuudhaani dubbateeti jira. Kanarratti ambaasaaddartichi Izraa'el kan Tarkii jiru reefuun tana miidiyaalee Ameerikaatti wajjin
gaafii fi deebii godheeti jira. Akka haasa'oo isaatti lolli ammaan tana yoo gartee Siiriyaa keessatti ni haajaanii yaadaa jiran. Keessattuu waraanni Tarkiidhaa yoo gartee hanga seenu taate. Mootummaan Izraa'el basaastoota addunyaa irratti babbeekamaa jajjabaa waan qabaniif jecha dura dabartee beekuu ni dandeessi. Tanaafuu eegumsi Izraa'el godhaa jirtu biyya isaanii tana gartee akka garee shororkeessituutiin hin haleelamne je'eeti odeessaa jira. Gareen shororkeessituu je'ee gartee ta inni qubatti laachaa jiru Tarkiidhaa jechuudha. Keessatti san quba qabaadhaadhaa. Dubagaa tana keessatti guyyaa har'aan tanaa irra deebi'uudhaan waraan Izraa'el Tarkiin akka jechaa jirtutti nuti waraana keenya Siiriyaa keessa akka feenetti bikka feene geessu namni nu dhorku tokkollee hin jiru jechuudhaan waraana isaanii kan gartee makanaayizite kan taankiidhaa fi meeshaalee waraanaa guutuu qabu hedduu karaa gartee jiddu galeessa Siiriyaadhaatti gaggeessaa jiran jaaniitti odeessaa jiran. Gara kaaniin mootummaan Izraa'el akka jettutti waraanni Tarkiidhaa naannoo boordara takkaa gartee daangaa warra Tarkii irraa yoo kan gaddabru taate nuti waan nu sodaachisaniif jecha ni haleellaa jaaniitti dubbachaa jiran. Okay? So mootummaan Izraa'el garasii mootummaan Tarkiidhaa akka jettutti nuti waraana keenya bikka feene gartee Siiriyaa keessa hanga gartee mootummaa Siiriyaatti wajjin waliigallee qabdu takka ni gaggeessinaa jechuudhaan dubbachaa jiran. So dubbiin tuni gartee ammaan tana gara gartee dippiloomaasii bira dabarteeti jirti. Gara lolaa deebi'uudhaa fi jarri lameen walii gaarreeffachaa jiran isiniin jechuu barbaada. Tana gartee akkasii quba qabaadhaadhaa. Viidiyooleen, footooleen adda addaa gartee kan garsiisu mootummaan Tarkiidhaa waraanan isaanii karaa gartee jaansanitti gaggeessaati jiran, naqaati jiran. Tanaatan gidduu meeshaalee waraanaa tan gartee wanni kun maal ta'e tiktaakiin kun anamma silaa gartee waan adda addaatiin silaa isin garsiisuu barbaada. Okay. Silaa bar footoolee fi waan adda addaa gartee akka aadaa sanittiin isin garsiisuu barbaada. Maaliif jijjiirame? Okay. Ittiin fufa waan jijjiirameef hin beeknu. Ittiin fufa isin garuu harka keessaniin taaptaa godhaa koppiiliin godhaa. Okay. Itti aansuudhaan oduu guddoon guyyaa irraan tanaa tan Ameerikaa keessa gaggeeffamaa jirtu keessattuu karaa ikoonomiitiin mootummaa Kanadaatii fi mootummaa Ameerikaadhaatu wal lolaa jira. Tuni oduu haareelleedhaa miti garuu immoo oduu gartee waa'ee teeriifiidhaa takka gartee taaksii meeshaalee gartee hogguu biyya takka irraa biyya takka gurguran irra kaayan. Taaksii san irratti Ameerikaan Kanadaa wajjin wal lolaa jirti. Wallolli isaanii kuni taaksii qofaa miti wallola poolitikaadhaatu keessa jira. Okay? Mootummaan Ameerikaadhaa Kanadaan tuni gartee nu jalatti jiraachuu qabdi waan nuti jenneen godhuu qabdi inumaatu gartee isaan kun akkuma duritti daleeyduu teenya takka gabra keenya ta'anii jiraachuu qabanidha. Yaanni mootummaan Ameerikaadhaa qabdu. Kana keessatti mootummaan Kanadaadhaa akka jechaa jirtutti nuti gartee ilaa hanga yoomiiti isin jala kufnee isiniif rakkannee isinii hojii lola seennee akkasitti gartee biyya teenya miinaa yaadachuu qaban. Tanarratti gaa duraan pirezidantiin Ameerikaadhaa guyyaa 90 takka gartee baatii 3 je'ee teerifiin inni gartee qopheesse. Kan duraan inni biyya Kanadaarra kaa'ee jechuudha. Guyyaa jimmataa kana expire ta'ee jira. Okay? Amma gasilaa haareetti wanni gartee pirezidantiinis akka gartee expire ta'uu itti dhiiseef marii godhanii akka gartee haareetti waliigaltee biraa mallatteessaniidha. So
arraan tana garuu mootummaan Kanadaadhaa keessattuu gartee Prime Ministertichi Kanadaadhaa reefuun tana ibsa gartee bal'aa godheeti jira biyya isaaniitiifis Ameerikaadhaafis. Inumaatu ibsa isaanii keessatti akka biyya nagaa biyya ollaatti walitti haasawaan jiranii akka gartee warra lolorra jirutti jechoota jajjabaa gartee itti fayyadamee inumaatu gartee nuti ilaa hanqa gartee lafti tuni nulachuu jidduu Ameerikaa fi Kanadaa jidduu lafti tun adda muramtu takka waan amanne irratti falmachuudhaaf wal loluudhaaf qophiidhaa yaada jiru ibsaa jira. Okay? Yeroon tuni hedduu murteessituudha. Keessattuu yeroo ikoonomiin Ameerikaadhaa akka malee sosso'aa jirtu akka agartee hollachaa jirtu. Rakkoo lolaatiin rakkoolee gartee qaala'umina jireenyaatii fi gaaza kan gartee biyya tana keessa seenaan jirree fi gaa dhugumatti gartee heera adda addaa kan gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa hojiirra oolchaa jiru kana hundaatu jireenya gartee biyya tanaatii fi ikoonomii Ameerikaadhaa haalaan gartee baballeessaa jira. Daadarkaa adda addaa keessa naqaatii jira. As qofallee odoo hin taane biyyoottan addunyaa tuni irra hedduun isiidhaa rakkoo adda addaa keessa jirti jechuudha. Okay? So akkasitti gartee san quba qabaadhaadhaa akka gartee reefuun tanagaa Prime Ministertichi Kanadaadhaa jirutti nuti hanga barbaachisu Ameerikaa dura dhaabbanne falmachuudhaaf qophiidha. Tanarratti waan isaan gartee nu sodaachisanii waan fedhan fudhatan. Takkaa gartee intimidate nu godhanii akka duritti gartee waan barbaadan arkatan san ittiin dhiifnu yaada jiru haasawaa jira. Wanni kun gartee Prime Ministericha qofaa miti Paarlaamaan Kanadaatis waanuma akkanaa kana gartee haasawaa jiran akkasumas itti gaafatamoonni gartee isteetota adda addaa kan Kanadaa keessa jiru gaa Kanadaatti Premier jaaniini Premieronni gartee isaaniitis yaaduma akkanaa kana haasawaa jiran. Okay? Lola kana duraanis Ameerikaatu nurra bane nuti ammaan tana jabaannee gartee firraa dhorkuu danda'uudha qabnaadha. Akka gartee isaan yeroo fedhanitti waan fedhan nurraa bituu dhiisanii takkaa gartee biyya teenya keessatti akka hin gurguranne nu dhorkuu isaaniitti biyya isaanii keessatti akka hin gurguranne nu dhorkuu fi kasaaniitis biyya teenya akka hin seenne dhorkuu san bira dabarreeti jirraadha. Okay? Tana keessatti gartee wanni isin hubachuu qabdan mootummoonni hundinuu yeroo gartee ati dadhabattee takkaa yeroo ati rakkoo keessa jirtu aarasi qabanii sirraa ba'anii kuni haala addunyaadhaati isin jechuudhaa fi san akkasitti quba qabaadha. So itti aansuudhaan guyyaa kaleedhaa akkuma gartee isin yaadachiisuudhaaf mootummaan Iiraan walii galtee Iraaq hojii goote keessattuu gartee gaazni Iraaq Hormuz keessa akka gartee faxinaan dabru dubbii takka malee yaa'ii takka malee akka dabruuf hayyama gooneefiti jirra jaaniiti gartee odeessaa turaniin isiniin jedhe. Arraan tana idaannoodhaan oduun bahaa jirtu akka jettutti duraan mootummaan Iiraan tuni gaaza gartee toora barmiilaa miiliyoona 135 oliiti guyyatti gartee addunyaarra gurguran. Kanarraa yoo xiqqaatee galii doolaara biiliyoona 10 kan ga'u baatitti argatan. Okay? So sababa gartee lolaatii fi akkasumas gaaza kana gartee gurgurachuu dhabuu irratti ikoonomiin isaanii haalaan dadhabaati jirti. Tanaafuu karaan gartee isaan saffisan itti gurgurachuu danda'an Hormuzuma keessaani. Tana keessatti maanta nagaa Iraaq kafalliin gartee isin taka'u galiin isin baatitti barbaaddu yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 8 irraa ilaanga biiliyoona 8 fi tuqaa 5 jaaniiti odeessaa jiran. Kuni waan mootummaan Iraaq kafallii gartee hojjettootaatii fi waan adda addaatiif gootu jechuudha. Okay? Yoo gartee hanqa san kan hin arganne taate liqii keessa seentii ammaasis ikoonomiidhaaf egaa biittiin san gartee akka duraanitti hin hojjetan jechuudha. Amma gartee akka jirru kanatti galiin isaanii toora gartee doolaara biiliyoona 6tti gabbu'ee jira. Akkas jechuun yoo xiqqaate toora biiliyoona 2 harka gartee liqii irraa fudhataniiti kafallii adda addaa itti gaggeessaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Tanaafuu mootummaan Iiraan daddaffiidhaan isaan kana gartee gargaaruudhaan gaaza isaanii akka gurguratan.
magaalaa irratti dhiheessanii ni hojjanne jetteeti gartee isaaniif waada galtee jirti. Tanaafuu gartee yeroo gabaabduu keessatti gaazoonni Iiraan Hormuz keessa akka barbaachisanii ni dabraadha. Ameerikaanis kana itti dhiisuudhaaf teessi akkuma nama dura isinii hime gaazni Iiraan gurgurattu horiin isaa Ameerikaa waan dhaquuf jecha Ameerikaan kana gartee dura dhaabbattee dhorkuudhaaf hin deemtu. So sana akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan lolli ammaan tanagaa kan Iiraanii fi Ameerikaa jidduudhaa akka gartee karaa ikoonomiitti jijjiiramee jiru kuni guyyaarraan tanaa paarlaamaa keessa paarlaamaa Iiraan keessa gartee gareeleen adda addaa jirtu warreen hardlaayinii jedhaniin sanis yaada isaanii gartee dhiheessaati jiran. Akka jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa ikoonomii teenya tana akka gartee isiin sossootu takka gartee biitii teenya akka karaa ikoonomiitiin kuftu irratti hojjechaa jiranidha. Kana gartee waan amma duraa hin godhin takka ammaan tana godhuu hin danda'an jaaniitii odeessaa jiran. Kana irratti waan takka ajaa'ibaa taniin isinii himu dhiibbaa gartee mootummaan Ameerikaadhaa Paakistaan irratti gaggeessaa jirtu. Tana keessatti kaleellee waa xiqqoo irraa isinii tuttuqeetiin jira. Mootummaan Paakistaan karaa gartee ikoonomiidhaan Iiraan gargaaruu irratti nuti waa hundaa gartee isaaniif banneeti jirraa jaaniitii odeessaa jiraniin isiniin jee. Fedhan qilleensaan yoo fedhan karaa baaburaatiin akkasumas karaa makiinaadhaatiinis. Kanatti gaa yoo Iiraan barbaadde gaaza gurguratti yoo feete meeshaa bitatti meeshaan tunis gartee ilaa hanqa gartee Chaayinaa irraa illee karaa baaburaatiin Iiraan dhuftu jechuudha. So gaa kanarratti mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa garaagaraa Paakistaan irratti gaggeessaati jiran. Keessattuu waan gartee gargaarsa isin Iiraaniif ni goone jettanii ammallee gartee odeessaa jirtan kana guutuutti dhaabaadhaa jechuun ni jirti mootummaan Ameerikaadhaa. Na dhagaa jirtaniimi? Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan? Guutuutti dhaabaadhaa jetteeti dhiibbaa Paakistaan irra gaggeessaa jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Duba gaa kanarratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bilbilaan itti gaafatamaa waraana Iiraan akkasumas piraayim ministeritichallee innaawaa ilaa hanqa sodaachisuudha. Waliin haasawanii ilaa hanqa sodaachisuudha gaheeti jira dubbiin. Yoo gartee isin waan nuti isin jennu kana hojiirran oolchine taate akka gartee marii gootan marii takka gartee amantii mariidhaa tan nuti isin kanneen tana keessa isin baafna jeeni jaan. Akkasumas sanitti gargaarsa gartee nuti isinii goonu isinirraa murraa jechuu jiran. Dhagaa jirtaniimi? Dubagaa kanarratti amma dura gartee maaliin isiniin jee? Wanni Paakistaan godhaa jirtu tuni humna biyya biraatiin duubaan deeggaramaa jirtiin isiniin jee ni yaadattaniimi? Ni yaadattaniimi? Humna biyya biraa. Humna tami? Biyya Chaayinaadhaati. Chaayinaan waan amma gartee Paakistaan jechaa jirtu kana jabaadduuti itti fufii deeggarsii gartee nuutu isin duuba jira jabaadhaati itti fufaadhaa jechuu jiraniin. Waan Ameerikaan jettu hin godhinaadha. Ameerikaan kalee maaliin isiniin jee Chaayinaadhaa fi Raashiyaan saanshinii gartee amma Ameerikaan Iiraan irra keesse kana nuti hojiirran oolchinuu jaaniin jiran. So amma gaa hogguu arraan tana Paakistaanis nuti gartee daldala keenyaa fi pilaana Iiraanii hojii qabnu san hin dhaabnu. Eenyu kana jechuu jira. Itti gaafatamaa waraanaatii fi akkasumas piraayim ministerichaa jechuu jira. Inuma piraayim ministerichallee itti gaafatamaa waraanaatu jechaa jira. Eenyutu itti jabaadhaa jechuu jiran? Chaayinaatu gama duubaatiin itti jabaadhaadhaa jechuu jiran. Trump guyyaa jimmataatii fi guyyaa gartee Khamisaa yoo xiqqaate guyyatti hoggu sadiifaadha karaa Paakistaan bilbilaa jira jechaanii jiran. Innaawaa waan kana gartee akka hojiirratti jijjiiran jechuudha. So akkasitti san quba qabaadhaadha waan hedduudhaatu deemaa jira. Kana keessatti gartee mootummaan Iiraanis konfidensiin isiin qabdu. Daranuuti gartee jabaatee
ifatti gartee dubbachaa wanni gartee kanatti ifi isaaniitiif illee guyyaa kaleedhaa isinii meetiin jira hunda isaaniitu as ba'ee dubbachaa jira wanni dubbachaa jiraniif maal konfidensii isaan qabanii warra gartee isaan gargaaru kanarratti. Lola jiddu galeessa bahaa kanarratti breaking news dhaan isinii hima xiqqoo booda obsaan eeggadhaadha breaking news gartee ta'is hundi keessanuu dhaga'uu qabdan. Okay? Okay. Itiyaan Suudaan ta'an Iiraan tana itti deebina maaliif waa hedduutu as keessa jira. Boodarra gartee oduulee adda addaa inumaatu reefuun tana Raazaavi namtichi gartee itti gaafatamaa waa'ee nageenya biyyattiidha jechuudha. Okay? Namtichi lamadaa jechuudha. Okay? Iiraan keessatti namticha lamadaa. Kaduraa Ayatullaadhaami khatti aanu Raazaavi khajaaniin kana. Okay? So Raazaavi haasoo bal'aa godheeti jira waa'ee isaatii fi akkasumas oduulee haaraan isinii mutaa akkasumatti gartee eeggadhaa. Tanaatani jidduu guyyaarraan tanaa mootummaan obboleeyyan keenya warreen gartee biyyootan Arabaa keessa jirtan qajeeloo dhageeffadhaa. Wanni tun isinitti haaree ta'uu qabdu amma dura isinii meetiin jira. Qajeeloo dhageeffadhaa. Keessattuu warreen United Arab Emirates fi Qatar jirtan. Okay? Qajeeloo dhageeffadhaa. Jidduu lolaa tana keessa biyyootan Arabaa kuni gaazaas gurgurachuu hin danda'anii. Ikoonomiin isaanii haalaan dadhabuudhaaf teessii jeetiin isinii himaa ture. Okay? Ni yaadattan jeetiin abdadha. Guyyaarraan tanaa mootummaan Qatar. Okay? Bajeta isaanii ka ikoonomiidhaa dhibbeentaa 30 muraniiti jiran. Okay? 30%. Dhibbeentaa 30 jechuun waan laaftuudhaa miti. Okay? Dhibbeentaa 30 muraniiti jiran. Kun maal jechuu? Kan ammarraa ilaa gartee bajeta amata dhufuuti jechuu. Kan amma isaan muran. Okay? Akkana jechuun gargaarsa adda addaa pirogiraamoota adda addaa ka biyya keessatti gartee godhan hundaa'u dhibbeentaa 30 irraa muruu isaaniiti. Yeroon tuni jechuun yeroo gartee xiisha isaanii harkaan qaqqabatan jechuudha. Okay? Takkasani. Tatti aantu gargaarsa biyya alaatiif kannan. Gargaarsa gartee karaa mana barnoota haa ta'u mootummoota adda addaa haa ta'u waanuma adda addaa gartee biyyootan biraatiif gargaarsa kannanirraa dhibbeentaa 84 muraniiti jiran. Okay? Kana maaltu fide? Lola kanaatitu fide jechuudha. Lola Iiraanii hojii gaggeeffamaa jiru kana. Maaliif gaaza gurgurachuutti hin jiran daldala adda addaa akka duraanii sanitti irratti hojjechaa hin jiran gaaza guujaan gartee gaaza qofaa miti. Gaaza guujaan gaazaa hojii waa hedduutu deema. Okay? Waan gartee akka xaawoo faatu jira. Haftuu gaazaati jira. Kana hunda gartee gurgurachuudha ni gurguratta. Kun hundinuu horii siividaa san malees gartee maasis gaazuma kan gartee kan nyaatatti godhatan faatu jira. Takaa'uu kan manatti ooyifatan. Okay? Kana hundaa gurgurachaa hin jiran biyyootan ollaa kun hundinuu biyyootan Arabaa kun hundinuu kuni qaceellotti gartee ikoonomii isaanii irratti dhiibbaa gurguddoo fida. Kana qofallee odoo hin taane inumaatu gartee ammaan tana warreen gartee turizimiidhaatis medikaalaas haa ta'u waan adda addaatu gartee namni karaa biyya isaanii deemaa jiru hin jiru lakkoofsi haalaan xiqqaadha. Inumaa gartee yeroo tana keessatti jechuudha. So kun hundinuu ikoonomiilee gartee naannoo kanaa keessattuu biyya gartee akka United Arab Emirates tanaas haalaanii miidhaa jira. Tana gartee qaceeloo dhageeffadhaadhaa mootummaan Qatar gartee arraan tana ifatti as baatee beeka. Lola kanarratti Qatar hedduu hin miidhamne. Dhugaa waa xiqqoo miidhamte turte garuu immoo hedduu hin miidhamne. Akka United Arab Emirates hin miidhamne. Okay? Isaan kun inumaatu gartee warra durumaanuu nuti Iraanii wajjin isin hojii walloluun barbaannu nuti gartee xiqqoo gartee keessatti nu laalaadhaa nun dhaawinaadhaa yaani warra kadhachaa turerraa. Inumaatu warra gartee nuti amantii isin hojii qabnuuf jecha warra gartee manguddoo tahee silaa
lola kana dhaabsisuu jaanii gartee yaadaniiti turan. San hundinuu isaaniif galman geenye jechuudha. Okay? So itti aansuudhaan warri United Arab Emirates rakkuma akkanaa tana qaban. Rakkoon isaanii karaa ikonomiitti wal fakkaattuudha. Okay? Akkasitti quba qabaadhaa. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu tan gartee mootummaan Israa'el hariiroo isaanii tan United Arab Emirates hojii qaban keessattuu akkaataa gartee tooftaa ikonomii United Arab Emirates tana karaa gartee gaaza silaa itti gurguratan sanii fi karaa teknooloojiidhaatiin waliin hojjechaa jiran san warri United Arab Emirates teknooloojiilee duraan gartee biyya Israa'el irraa gara United Arab Emirates fidanii ifii isaaniitu gartee akka teknooloojii addaa oomishaa jiran gurguruu barbaadan sanillee amma warri Israa'el dhaabaati jiran. If duuba deebi'aati jiran. Sababniinis sababa gartee lolaa kana keessattuu eega gartee daataa seentariin adda addaa kan United Arab Emirates keessa jiru haleelame booda bikki gartee isaan itti fayyadamanii oomisha gartee teknooloojii kana itti fayyadaman hin jirtu sababa jaanii irratti. So sanis akkasitti quba qabaadhaadhaan isinin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu oduun gartee haasawa wantaatti hin geenye haasawa Jawaarittiin deebi'a. Waa hedduurraa haasawa isinin jeetiin jira. Haasawa Jawaarittiin deebi'a. Okay. Taniin isinii himuu lola ammaan tana warra gartee Huusiidhaatii fi mootummaa the Transitional Council jedhaniin mootummaa Yemen tabiraa gartee isaan lameen jidduu lola deemaa jiru. Lolli isaan lameen jidduu deemaa jiru kuni haalaan jabaateeti itti fufaa jira. Guyyaarraan tanaa gareen waraana Transitional Councilidhaa kunis waraana Huusiidhaa kana duroonnan adda addaatiin naannoo isaan kun gartee itti walitti dhiyaatan. Jarreen kun beekaa ollaadha daangaa walitti qaban. Daangaalee kanarratti gartee haala warreebaati jiran. Akka gartee oduun bahaa jirtu jettutti gareen warri Presidential Council kuni waraana Huusiidhaa yoo xiqqaate toora nama 8 guyyaarraan tanaa gatanii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Jarreen kunis sababa gartee duroonnaniin kan haleelame jechuu lola gartee miilaa odoo hin taane lola duroonnaniiti. Okay? Tana keessatti akkuma gartee halee isinii himaa ture gareen Huusiidhaa tuni duroona addaa kan amma dura gartee nam tokkolleenu ittiin fayyadamin guyyaa haleedhaa hojiirra oolchaniiti turan. Duroonni kuni akka gartee ammaan tan odeessaa jiranitti duroona Iiraan tolchite. Iiraan irraa dhufe duroonni kun. Duroonni kuni wanni gartee waan biraarraa adda isaan godhu duroona gartee haalaan xiqqaadhaati garuu immoo duroona akka gartee duroonnan gurguddaan Ameerikaan itti fayyadamtu kan gartee doolaara miliyoona 30 san akkasii tahee kan deemee akka xayyaara lolaatti gartee samiirraa boombii namarra darbuu danda'u. Okay? Duroona haalaan xiqqaadha kan gartee ati hin agarre. Arkuudhaaf gartee takka naaduraa gurguddoo gartee takka waan fagootti gartee laaluu danda'u san qabaachuudha qabda. Okay? So yeroo hedduu gartee duroonni hogguma si dhiyaate qofa agarta lola kana keessatti. Kana itti fayyadamaniiti garee waraana Suudiitii fi akkasumas waraana gartee Presidential Council kana haleelaa turan. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Inumaatu gartee arraan tana mootummaan Iiraan ifii isaaniitiifis duroonnan san gartee akka harkaa qaban garsiisaniiti jiran. Okay? Akka malee gartee oomishanii lakkoofsa isaatis gartee hedduu akka harkaa qaban. Nuti inumaatu duroonnan kana lola kanarratti nun barbaachifne jaaniiti odeessaa jiran warri Iiraan. Okay? So sanis gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada.
So itian sunan refuntana haso gurgudda garte kan ittigafataman waa'ee nageenya Iiraan Raazaafi kan jaaniin haasawaa turerraayin wanta takka isinii hima gabaabina itti gartee haasoonni isaa hedduu bal'aadha. Haasoo isaa kana keessatti waa'ee ikonomii ammaan tana Ameerikaan Iiraan irratti gaggeessaa jirturraa haasaweeti jira. Nageenya naannootirraa haasaweeti jira. Akkasumas Iiraan amma booda akka gartee biyya dadhabduu biyya gartee jidduu lolaa san gartee Ameerikaan tuffatte san odoon taane biyya jabduu addunyaan biraatilleen quutee fi isinii wajjin hojjenna jaanii nuqunnamaa jiranii jeeti gartee waa hedduurraa haasawaa jira. Ani guututti gartee haasoo isaa keessan seenuu garuu waan takka takkaan gartee irraa isinii hima. Haasoo isaa kana keessatti dursoo gartee mootummaan Ameerikaadhaa lola ikonomiidhaan nurra eegaltee lola afaan qawweedhaatiin eegalu dadhabde booda lola gartee taaktikaatiin eegalu dadhabde booda lola silaa gartee humna waraanaa guutumatti Ameerikaan taqabdu saniin eegalu dadhabde booda ammaan tana lola ikonomiitii eegaltee. Kana yeroo gabaabduu keessatti akka gartee gatii hamtuu isaan kafalchiisu godhuudhaaf teenyaa jechaa jira. Lola ikonomii irratti. Lolli ikonomii kuni gatii hamtuu gartee Ameerikuma mataasiidhaa akka kafalchiisu jechuu jira. Kanarratti beekaa. Ikonomistoonni irra hedduun isaanii akka odeessaa jiranitti ikonomii Ameerikaa qofa otoo hin taane ikonomiin addunyaadhaa gaaza Hormuz keessa dabru kanarratti hundooyteedha. Wanni inni gartee ammaan tana nuti gatii hamtuu isii tana kafalchiisuu dandeenya jee odeessaa jiru yeroo ammaan tana biyyootan addunyaarra jiran kun hundinuu gaaza gartee itti fayyadamaa jiran irra hedduu isaa kan alaa dhufullee yoo hataatu taate cinaa ammoo kan gartee kuusatanii kaayyatan kan gartee gaafa jabduun dhufte itti fayyadamna ja'anii kaayyatan san itti fayyadamaa jiranii ikonomiin isaanii akka hin banneef keessattuu biitti akka Chaayinaatii fi akka Ameerikaadha. Kana godhu jiraachuu isaanii ragaa hedduutu jira. Tanaafi gartee ikonomiileen biyyootan adda addaa tuni keessattuu gartee warri gaaza haalaan bitatu Chaayinaadha itti aansee Ameerikaa fa'aadha. Jarreen kuni waan duraan gartee kuusatanii kaayatan kan yoo xiqqeeffatanii gabbaafatanii san gubbaarraan gartee gaazonni adda addaa kan dhufuuf taate ikonomiin isaanii tuni gartee yeroo gabaabduu keessa ni kufti garuu immoo akka silaa gartee bikka takkatti kuftee dhaabbattu sanii miti jechaa jiran. So tanaafuu yeroo gabaabduu keessatti gartee yoo Iiraan ka gaaza kana gabbaaftee magaalaa irratti hin gurgurre taate keefii isaanii gurguran qofa odoo hin taane kan biyyootan ollaadhaatis gartee biyyootan Arabaa kunis gabbaasanii gurguran yoo gartee lakkoofsi isaa ol hin kaane taate maaltu dhufa jechuu shoorteejiidhaatutu magaalaa irratti dhiyaataa jechuu. Na dhagaa jirtaniimi tanaafi gartee akka gatii hamtuu isaan kafalchiistu godhuuf teenya gujoo waan kanarraa haasa'u jira isiniin jechuudhaaf. Kasi qofa gabaadha.